Maqaan kiyya Nasruddin Hussein Badhaasoo jedhama. Biyya Turkii magaalaa Istanbul keessa jira. Medical faculty baradhaa jira. Waggaa sadaffaa keessa jira amma. Afaan isaanii Turkee jedhama. Turkee kanaan baranna. Afaan keenya immoo achi haala baay'ee asuraa yogguu deemne afaan keenya dagachuun ni mala. Kanaafuu si gaafatani aadaan kee akkam? Afaan kee akkam? Mee afaan kan kee irraa nuumuu dandeetta? Nuu barreessuu dandeetta? Akka hin barreeffamu nutti agarsiisuu dandeetta? Uummanni keessan maal nyaatan? Maal uffatan? Akkamitti jiraatan? Jedhaniitti nama gaafatan. Ati immoo aadaa kan kee yoo hin beekne aadaa nyaata kan keetii aadaa fuudhaa yeroo kana yoo hin beekne akkamitti ibsuu dandeetta? Nama aadaa hin qabne jedhamteet beekamtaa jechuudha. Nama seenaa hin qabne jedhamteet beekamtaa. Bakka jiru hundattuu waa'ee keenya sirriitti beekuu qabna jechuudha.